barri 1996 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara weerartoonni Italii Itoophiyaa saamuu fi meeshaalee ammayyaa hidhatanii biyyattii dhufuun gaarreen Adwaa qabatanii turanii. Lammiileen biyyattii hundi dubbii kana yeroo dhagaanitti dhimma dhuunfaa isaanii dhiisuun meeshaalee waraanaa aadaa fi galaa qabatanii kanneen farda qaban fardaan warreen kaan ammoo miila duwwaan hanga kiiloomeetira 1000 ol deemuun tokkummaan lola Adwaa irratti hirmaatanii injifataniiru. Injifannoon lola Adwaa lola lammiileen Itoophiyaa diina biyyattii saamuuf dhufan tokkummaan injifatan ta'uu jiraattonni magaalaa Finfinnee EMN Plus dubbise ni dubbatu. Weerara biyyi keenya yeroo sanatti weeraramte irraa ka'ee baandaan biyya keenyatti duulee ummata kanas saba kana hundumaa biyya keenya saamichaa fi cunqursaadhaaf gaafa inni dhufu sabaaf sablammiin hundi itti hirmaate dhiigasaa, lafeesaa, lubbuusaa wareeguudhaan injifannoo kana fideera. ወራሪውን የጣሊያን ሰራዊት ለማስወጣት injifannoon Adwaa abbootiin keenya weerartuu loltoota Itaalii biyya keessaa baasuuf qabsoo kafalaniin injifannoo argamedha. Kunis lammiileen biyyattii kallattii hundaan duuluun injifannoo galmeessisanii fi wareegama qaalii kan itti kafalamedha. Itaaliin meeshaalee ammayyaa yeroo sanaa hidhachuun Itoophiyaa weeraruu dhufanis tumsa lammiilee biyyattii hundaan injifannoo argamedha. Injifannoo lola Adwaan biyyaaf dursa kennuu fi tokkummaan lammiilee kan itti mul'ate seenaa abbootiin darban waan hin dabarre dhalootaaf ol kaan ta'uu simaniiru. በተለያዩ የጦር መሪዎች የሚጠቀሱት እነ ባልቻ አባ ነፍሶ geggeessitoonni humna waraanaa kanneen akka Baalchaa Abbaa Nabsoo, Eteegee Taayituu fi kanneen biroo hirmaachuun injifannoo argamedha. Itaaliin jeneraalota waraanaa 4 hooggantus Itoophiyaanonni tokkummaa fi wal dhaga'uun kan injifatanii. Kunis tokkummaan waan fedhan injifachuun kan danda'amu ta'uu nu hubachiisa. አድዋ ባይዞ የጀግኖች አባቶቻችን ታሪክ በጣም አንጋፋ ታሪክ ያለ ነው። Adwaan seenaa guddaa abbootii keenya irraa dhaalleedha. Bakka gootonni biyyattii hedduun itti mul'atan, tokkummaan lammiilee biyyattii itti mul'ifame, hojii fakkeenyummaan yeroo hundaa ibsamaas ga'eedha. Abbootii keenya gaarreeniif gammoojjii hedduu keessa darbaa rakkoo hedduu argaa lubbuu isaanii wareegaa injifannoo argameedha. አእምሯችን ውስጥ ያለው ነገር የህዝቡን ጽናት Seenaa injifannoo Adwaa dubbatamee dhumuu kan hin dandeenye seenaa guddaa Itoophiyaati. Adwaan ciminaa fi tokkummaa lammiilee biyyattii mul'isa. Seenaan kunillee Itoophiyaanonni keessa fi kennaatti qabannee bara baraan jiraanna. Injifannoon Adwaa sirnaan akka beekamuu fi gootonni hojii boonsaa hojjetanii fi biyyaaf wareegaman kan itti yaadataman akkasumas dhaloonni kan irraa baratu yaadannoo injifannoo Adwaa Finfinneetti ijaarames dhaloota kan barsiisu ta'uu simaniiru. በተለይ አድዋ ሙዚየም ሁሉንም እንዲማር አድርጎታል። Yaadannoo injifannoo Adwaa ijaaramee lammiileen seenaa Adwaa akka baratanii fi gumaacha guddaa qaba. Kallattii hundaan qabsoo lammiilee fi gootonni biyyattii geggeessaniin wareegamaa fi injifannoo galmeessan mul'isa. Kunillee lammiilee biyya keessaa dabalatan lammiileen biyya alaalle seenaa Adwaa akka hubatan taasisa. Kunillee tokkummaa saboota sablammiiwwanii fi lammiilee biyyattii fi cimina jiru mul'isa. Kanarraa dhaloonni ammaa tokkummaa barachuu qaba. ጀግኖች አባቶች ከሁሉም አይበገሪነት ስሜት Abbootiin keenya kallattii biyyattii hundarraan fageenya hanga kiiloomeetira 1000 ol miila duwwaa deemuun miira injilbeeffannu jedhu qabatanii tokkummaan diina kan itti injifatanidha. Seenaan kun dhalootatti akka itti fufuufis yaadannoon injifannoo Adwaa Finfinneetti ijaaramee agarsiistuu guddaadha. Injifannoon Adwaa fedhii biyyaaf dursa kennuu fi tokkummaan injifannoo argamsiisuun kan danda'amu ta'uu dhaloonni har'aas irraa barachuu akka qabus jiraattonni magaalaa Finfinnee EMN Plus dubbise kunneen amaniiru. Yeroo wanti tokko walitti gurmaa'ee waliin tokkummaa kaayyoo tokkoon ka'umsa gaarii tokkoon ka'u akka injifannoon dinqisiisaa ta'e galmaa'u beekuu qaba dhalooti ammaa kun. ወጣቱ ትውልድ የሀገሩን ታሪክ Dhaloonni ammaa seenaa biyya ofii sirnaan beekuu fi hubachuu qaba. Maatiin kana hubachiisuuf dirqama ofii baachuu qaba. Hiyyummaa irratti duuluu fi biyya fooyyessuuf tokkummaan kabajaa fi jaalalaan waliin hojjechuu qabnan jedhama.